Qabsoo fi wareegama saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaatiin caaseffamni mootummaa federaalaa ofiinuuf bulchuu sabootaaf wabii kennee hundaa'e. Kanaanis heerri mootummaa 329 bara 1987 akka ragga'u ta'e. Kanaanis waggaa waggaadhaan 329 guyyaa saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaatu kabajama. Waltajjiin gumii balal marsaa 39ffaanis mata duree waliigaltee biyyaalessaa tokkummaa sabdaneessaa jedhuun gaggeeffameera. Waltajjiin gumii balal kunis kabaja guyyaa sabootaa fi sablammoota uummattoota Itoophiyaa marsaa 19ffaa kabajamu irratti kan xiyyeeffate. Waltajjii kana irratti waraqaa qorannoo kan dhiyeessan Yuunivarsiitii Salaaleetti barsiisaa seeraa kan ta'an Zalaalam Tasfaayeen waliigalteen biyyaalessaa tokkummaa sabdaneessaa gaafa jennu bakka waliigalteen biyyaalessaa jirutti sabdaneessummaan ni cimaa jiru. Dabalataanis tokkummaan sabootaa akka cimuuf immoo walqixxummaan isaanii hojiin mirkanaa'uu qabas jedhu. Bakka waliigalteen biyyaalessaa jirutti tokkummaan sabdaneessaa daran cimu malee kan laafu miti. Kanarratti jechuun immoo dirqama hundumaati mootummaan gama kanaan waggaa waggaadhaan akka namoonni kan sabaaf sablammiin garaagaraa bakka tokkotti dhufee akka wajjin ayyaaneffatu gochuun gaariidha. Garuu sanaan alatti tokkummaan sabaaf sablammii biyya kanaa akka cimu yoo barbaadame keessumatti mirga walqixxummaa mirga namummaa kan dinagdee kan hawaasummaa sana daran cimsuun barbaachisaadha. Wal gahanii dhuganii dhiichisanii ragadanii adda bahuu qofa doon taane inni kun garuu gara kamitti ce'uu qaba gara tokkummaa sabaatti ce'uu qaba. Waltajjii gumii balal kanarratti hayyoonni dhaabbilee barnoota olaanoo hirmaataniiru. Hayyoonni kunneen akka jedhanittis sabdaneessummaan tokkummaa biyyaalessaaf dhimma murteessaadha. Kanaan dura sirna qeenxeedhaan yaadamni ture miidhaa akkamii akka dhaqqabsiisaa ture hubatame sabdaneessummaatu biyya jaaraa yaadama jedhuun hordofanii irratti hojjetamuutu furmaatas jedhu. Dura biyyi keenya kun beekamu sirna qeenxarraa gara sirna federaalizimiitti gaafa dhuftu waan dhabde qabdi. Maalinni jennaani sabdaneessummaa kanatu garaagarummaa afaanii amantaa sabummaa kan jedhu kanatu bakka dhabe kan isaaf bakka kennu dhiisetu waa'ee biyya ijaaruu itti dubbatamaa ture. Ammoo erga sirni suni darbee waa'een sabdaneessummaa kun gadi bahee dubbatamee akka galtee biyya ijaaruutti kan inni fudhatu maaliif jennaani haqa lafa jiru gaafa dubbannee waliigallee irratti waan lafa jiru irraa kaane biyya ijaaruun hin danda'ama. Sabaaf sablammoonni biyya kanaa ofiin akka of bulchan godhee jechuudha. Kanaaf bilisummaa walqixxummaa gama hundumaan jiru labsee jechuudha. Kanaaf guyyaan kun sabaa fi sablammoota biyya kana keessa jiran Surmaa, Gumuz, Anyuwaak, Oromoos ta'e saboota biraa hundumaa fi maalidhaa guyyaa yoomillee hin dagatamne guyyaa bilisummaa fi walqixxummaan sabaaf sablammoota biyya kanaa itti kabajame jechuudha. Sabdaneessummaa fi tokkummaan guyyaa sabaa fi sablammootaa gaafa kabajnu qofa ta'uu hin qabu. Yeroo kamittuu saba wal leellisuu fi wal mararsiifatu ta'uu qabaa jedhu. Guyyichis kanuma labsaa jiru hayyoonni kunneen. Saba wal leellisu ta'uu qaba. Saba wal safeeffatu ta'uu qaba. Saba wal mararfatu ta'uu qaba. Isa kana fiduudhaaf gaheen namni hundumarraa yookaan eegamudha. Sabni walii wajjin jiraachuudhaaf yaadu walirratti hin duulu. Ayyaanni kun isa kana lafa qabsiisuudhaaf waan karoorfatanatti fakkaata. Garuu ayyaana waggaatti guyyaa tokkotti godhamuun kan dhaabbatu odoo hin taane hojii manaa guyyaa yeroo hundumayyuu namni hundumtiyyuu saba hundumayyuu kabajuu isarraa eegama. Kana kan bu'uureessuudha jedhee yaada. Ayyaanni sabaaf sablammootaa biyya kana keessatti mata duree garaagaraatiin kan kabajamu akkasumatti seremooniyaal osoo hin ta'in qabatamatti rakkoo biyya kanaa bifa hiikuun waan heeraa fi seera biyya kanaa keessatti waadaa galame san hojiitti bifa hiikamuun ta'utu irra jiraata jedhu qaba. Walitti qabaan koree dhaabbii dhimmoota bajataa fi to'annoo horataalee mootummaa Dr. Gammachuu Araarsaan akka jedhanittis sabdaneessummaan biyya waloo ijaaruuf humna guutuu qaba waan ta'eef dhimmi sabdaneessaa sirriitti hubatamuu qabas jedhu. Biyyi kun biyya sabdaneessaa ta'uu ishii sabdaneessummaan maal jechuu akka ta'e riyaalitii kana namni hubachuu danda'u qaba. Sabdaneessummaa kun immoo akkuma jirutti ta'ee biyya waloo ijaaruu danda'u qaba. Biyya waloo immoo kan ijaarru ilaalcha gama gamanummaa yookaan ilaalcha finxaalessummaa gama lamaan jiru. Biyya Itoophiyaa ana fakkaatu qofa yookaan saba koo qofa kan jedhu osoo hin taane biyya waloo ijaarrachuu qabna waan ta'eef. Heddumni keenya madda wal dhabdee keenya utuu hin taane madda tokkummaa fi ciminaatii kan jedhan hoogganaan ittaanaa biiroo koominikeeshinii Oromiyaa obbo Isheetu Sirneessaan guyyaa sabaa fi sablammootaa uummattoota Itoophiyaa gaafa kabajnu wal hubannoo fi obbolummaa naannolee cimsuunis jedhu. Guyyaa sabootaaf sablammootaaf uummattoota Itoophiyaa wayita kabajnus hedduminni keenya
madda wal dhabdee osoo hin taane madda cimina keenyaa taasisuudha. Qormaataawwan finxaalessummaa sabummaa bu'uura taasifate bifa saayinsawaan maqsuu wal hubannaaf walitti dhufeenya naannolee cimsuu irratti fuuleffachuudha. Hedduminni sabaa, afaan, aadaa, amantaalee fi seenaa biyya keenyaa badhaadhina ta'uu hubachuu fi hubachiisuudha. Guyyaan saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa kan bara 2017 marsaa 19ffaan akka biyyaatti magaalaa Arbaa Mincitti sadarkaa naannoo Oromiyaatti immoo magaalaa Ambootti ni kabajama.